dhalattoonni Oromoo Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Los Angeles jiraatan irreecha kabajanii jiru. Dhalattoonni Oromoo uffannaa aadaatiin miidhaganii ayyaanicha kan kabajanii. Aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo dhalootaa dhalootatti dabarsuun dhimma murteessaa ta'us himaniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Oromoo Ikwaatooriyaal Giinii jiraatan ayyaana irreechaa kabajanii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya sana jiraatan malkatti bahanii irreecha kabajanii. Oromoon bakka jirutti eenyummaa aadaa fi duudhaa isaa cimsuu akka qabu himaniitii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyyoota garaagaraa jiraannu ambaasadara aadaa, duudhaa, afaaniif eenyummaa akkasumas seenaa Oromooti jedhan. Duudhaa fi aadaan Oromoo barootaaf cunqursaa jala ture, cunqursaa dandamatee deebi'ee dagaaguu isaatti gammachuu qabaachuus dhalattoonni Oromoo Ikwaatooriyaal Giinii jiraatan himaniitii jiru. Irreechi malkaa hoolotaatti irreeffatame. Irreecha baranaa malkaa hoolotaa kanarratti abbootiin gadaa, hawwan siinqee, dargaggoonni akkasumas kutaaleen hawaasaa garaagaraa hedduminaan hirmaachuun karaa aadaa fi duudhaa isaa eegeen irreeffatameetii jira. Haleellaan hidhattoonni Finxaaliyyii Faannoo masjiida irratti raawwatan dallansuu guddaa uume. Hidhattoonni Finxaaliyyii Faannoo naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Booranaa magaalaa Makaana Salaametti haleellaa masjiida irratti raawwataniin imaama masjiidichaa dabalatee namoonni 5 lubbuun isaanii darbe. Haleellicha booddee hawaasni musliimaa dallansuu isaa dhageesseetii jira. Magaalaa Makaana Salaametti uummanni addabaabayii ba'ee Faannoo cimsee balaaleffateetii jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa ambaasadar Taayyee Asqasillaasee Itoophiyaan karaa marii fi dippiloomaasii mirga ulaa galaana argachuu ishee mirkaneeffachuu qabdi jedhan. Pirezidaantichi yaa'ii waliinii mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti haasaa taasisaniin gaafiin ulaa galaana argachuu sadarkaa idil addunyaatti beekamtii fi fudhatama argatee jira jedhan. Rakkoon nageenyaa biyyattii keessa jiru karaa nagaan akka furamuuf hojjetamaa jiraachuu kan eeran pirezidaantiin Itoophiyaa ambaasadar Taayyee Asqasillaasee nageenya buusuuf hunduu hojjechuu qabaa jedhan. Bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dinagdeen Itoophiyaa dhibbeentaa 8.8 guddachuu kan himan pirezidaantichi qonna irraa bara 2017 keessa oomishni kuntaala biiliyoona 1.7 oomishamuu himan. Oomisha industirii isa bara 2016 keessa dhibbeentaa 59 ture gara dhibbeentaa 65tti guddatee jira jedhan. Oomishni warqee ammoo isa bara 2016 keessa toonii 3 ture bara 2017 keessa gara toonii 38.87tti guddatee jira jechuun ibsaniitii jiru. Oomishni simintoo biyya keessaa bara 2016 keessa toonii miiliyoona 7.5 ture gara toonii miiliyoona 9.1tti guddachuu ibsanii jiru. Mootummaan filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara kana geggeeffamuuf jiru haqa qabeessaa fi amantummaan akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka hojjetu ibsaniitii jiru. Bara jalqabne kana kan geggeeffamuuf filannoon biyyaalessaa 7ffaan haqa qabeessa, nagaa, dimokiraatawaa akkasumas lammiilee Itoophiyaa biratti kan fudhatama qabu akka ta'u mootummaan itti gaafatamummaadhaan hojjetaa jiran. Gama siyaasaa biyyattii tasgabbeessuun mootummaan sochiiwwan hidhannoo hedduu irratti injifannoo gonfachuun dhaloota eegariif haaloo fi jibbiinsa hin dhaalchisuu karaa jedhuun dursa kennuunis hojjetaa akka jiru ibsaniitii jiru. Dhimma nageenyaatiin wal qabsiisuun mootummaan araaraa fi karaa nagaa hordofuun nageenyi biyyattii karaa amansiirraa akka bu'u hojjetaa jira jechuun akeekanii jiru. Gama hawaasummaan mootummaan qulqullina barnootaa irratti hojjechuu fuulleffachuus ibsanii tajaajilaawwan manneen mootummaas lammiilee biyyattii bira sirnaan akka gaaniif waraqaa eenyummaa dijitaalawaa lammiilee biyyattii hunda bira dafee akka ga'u hojjetamaa jira jedhan. Sana irraa ka'uun manneen murtii tajaajila isaanii teekinooloojii fooyya'aan akka kennan bu'uuraalee misoomaas naannolee misooma hin argatanitti akka hojjetamullee ibsaniitii jiru. መንግስት
ፍትሐዊና አስተማማኝ የባህር በር ለማግኘት ከቀጠናው ሀገራት ጋር በዲፕሎማሲያዊና በሰላማዊ መንገድ ይሰራል። በአባይ ወንዝም ላይ የጋራ መተባበርና መተማመን እንዲዳብር የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራትን ያከናውናል፣ በንቃትም ይሳተፋል። Safaricom Itoophiyaa bara baajataa 2024 doolaara Ameerikaa miliyoona 300 fi miliyoona 25 yoo kasaaruu kunis galii dhaabbatichi waggaatti argatu doolaara Ameerikaa miliyoona 53.6 harka jaa'ol akka caalu madaalliin gabaa telekoomii Itoophiyaa garee baankii addunyaan deeggaramuun bahee argisiise. Kisaaraan kunis sababa walgituu dhabuu caasaa fi dambiilee ta'uu kan ibse madaalichi kunis Safaricom miidhuu eereetii jira. Baasiin Safaricom hojii geggeessuu baasu galii argatu daraan akka caalu kan gabaasee madaalichi baasii kanaan akka ijaarsa neetwoorkii kafaltii qunnamtii fi kafaltii hayyamaa dabalata jedhe. Kasaaraan kun yoo akkanaan itti fufe dhaabbatichi gabaa keessaa ba'uu mala jechuun akeekkachiiseetii jira. Akka gabaasni madaallii gabaa telekoomii Itoophiyaa agarsiisutti Safaricom hayyamaaf doolaara Ameerikaa biliyoona 1 kafalutu irraa eegama. Kun ba'aa faayinaansii Itiyoo telekoom irraa hin jirredha kan jedhu madaalliin kun Safaricom waggaatti hayyamaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 66.7 akka kafalu eeruun kunis qofaa isaatti galii waliigalaa dhaabbatichi waggaatti argatu doolaara Ameerikaa miliyoona 53.6 ol ta'uu ifoomseetii jira. Dabalataan Itiyoo telekoom kafaltii waamicha sagalee gadi xiqqeessuun tilmaamaan Safaricom ji'aan doolaara Ameerikaa miliyoona 1.58 akka dhabu taasisuun madaalichi eereetii jira. Akkaataa bu'uuraalee misooma telekoomii barbaachisanitti walii qoodan ilaalchisee eftoominni waan hin jirreef Safaricom bu'uuraalee mataa isaa dhibbeentaa 60 ijaarrachuuf dirqamuun baasii isaa ol kaasuun himameetii jira. Faallaa Safaricom Itiyoo telekoom bara baajataa wal fakkaatan galii doolaara Ameerikaa miliyoona 696 argachuu kaasuun dambiilee fi caasaalee lafa jiran isa fayyaduu madaalichi meetii jira. Riformiin gatii hayyamaa dambiilee gatii waamichaa sagalee fi waliif qoodinsa bu'uuraalee barbaachisanii yoo ta'uu baate seektarri telekoomii Itoophiyaa investimentii yeroo dheeraaf tursiisuuf yookaan morkii madaalawaa uumuuf ni rakkata jedha madaalichi. Addis Standaardii wabeeffannee. Oduu maddeen alaarraa argannetti yoo ceenu marii nagaa guyyaa dura Israa'elii fi Hamaas jidduu biyya Misraatti taa'amee abdii uumuun goolabame. Mariin kun yaada furmaataa digdama pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Gaazaa dhaabsisuuf dhiyeessan hojiitti hiikuuf hireen akka jiru akka akeekee Aljaziiraan gabaaseetii jira. Mariin nagaa asiin dura eegalame addaan cituun isaanii yaadatama. Maddeen akka himanitti mariin kun wiixata kaleessaa magaalaa Sharm el Sheikh keessatti taa'ame. Gareen Hamaas Israa'el ammallee haleellaa Gaazarraa akka hin dhaabne himate. Kun marii fi boojuuwwan gadhiisuuf qormaata ta'ee jira jedhe. Jalli Hamaas hooggantoota asiin dura haleellaa Israa'el Qaatar keessatti raawwate jalaa kan oolan Khalil al-Hayyaa fi Zahir Jaabiriin hammataa jedhameetii jira. Mariin guyyaa jalqabaa kun hidhamtootaa fi boojuuwwan wal jijjiiruun dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaa Gaazatti dhiyeessuu ilaallata. Tiraamp yaada hidhamtootaa fi boojuuwwan wal jijjiiruu hojiitti hiikuuf dhiibbaa gochaa akka jiran Waayit Haawus meetii jira. Gareen teeknikaa hidhamtootaa fi boojuuwwan gadhiisuuf naannoo amansiisaa gochuu irratti mari'achaa jiru jedhameetii jira. Eenyummaan warra gamlachuu gadi dhiifamus adda baha. Tiraamp wiixata kaleessaa miidiyaaleetti akka dubbatetti walii galuu firee gaariitu jira jedhan garuu sarara diimaa kaawwan qabu pirezidaant Tiraamp karaa gaariirra jirra akka yaadutti Hamaas dhimmoota baay'ee murteessoo irratti walii galaa jira jedhan. Tiraamp maalirraa kaanii abdii akkasii akka himan bal'inaan wanni beekamu garuu hin jiru. Yeroo mariin geggeeffamu kanatti garuu Israa'el Gaazaa haleeluu hin dhaabne. Waraanni Gaazaa onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwachuu hordofee galamee har'a waggaa 2 guuteetii jira.